Wow, 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 wow. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan fayyaa keessanii ashama harka fuune nagaa qabdu baga jiraattan bakka sa'a kana geessanii waaw jara kana lamaan sinii qabadhee dhufee jechuudha. Tokkoffaan akka argitan egaa wantiyaan amaatii ishee wajjiniin zanaa fataa jechaa jirti. Amaatii majannaka maal jechuudha qalabatiitti dhaawatee mitiire kalas iddee qalabatiitti dhaateeti amaatii majannaa amaatii isheetii jechuudha. Arabuun akka kanatti haadha waamee jara lamaan wal barsiisee jira. Isheen illee egaa kabaja kaatee amaatii ishee jilba keessa hungattee sin jaalladha sin kabajaa amaatii koo jettee jirti. Amaatiin ishees immoo akkuma argitan dhugaa dubbachuuf gorsa baay'ee ishee gorsite. Gorsa bareedaa ishee gorsite. Carraan siin ga'e mucaa keellee akka hin geenye mucaa keellee qe'eeshiitii guddisadhu bakka hin geessisadhu kan isheen jette gizee sanatti gizee gargaaramte sanatti akka waan ofii koo gargaarameeti sii gammadeera. Ummata kee galatoonfadhu ammallee kan isheen jette jechuudha. Amaatiin ishee kanaafuu mucaa koo sila jaallattee anas kan jaallattee fi anillee si jaalladha jettee jirti kan talaatiin intallillee anillee sin jaalladha jette akkasiin wal jaallataniiru jarri lamaan jechuudha. Kabaja nama laachuun aadaa Oromooti qaba waan ta'an kaate jilba keessa hungatteetti kolfa keessaa fuute iyyuu isheen dhugaa rabbi maali jennaani shaayee buustee arabuutti laattee jechuudha. Arabuun immoo harka ishee keessa jedhee afuufeefi jechuudha. Achiitiin ama bira taa'ee haadha bira taa'ee wallaahi sun dhugaa isinitti hima. Kolfa keessaa kuttee maaliin maanna harka afuuftaa jette. Ammallee deebee maal godhe shaayeen si gubee jedhee shaayee afuufe jaartiin kolfa keessaa kuttee cima teessee dhugaa rabbi ofitti qaba haadha biratti akkasitti hammata akkamitti ilaalte haadha koo jedha. Aniif akkasnaan jettee bareedduudha xuruudha jette baay'ee tokko jajje akka kanaan ija keessa ilaalte teessee jechuudha kan jarri hojjetanii. Moo darbee immoo baga gammaddan walitti sinaa jaallatu jenna. Amma immoo gara himusheettiin darbaa. Hafti himusheetiin kaameraa oskatee ani ka eddee biiroo kooti nama jaalladhee qabaa maal jetta wal si barsiisuufidha wanni jedhu. Himusheen immoo anatti dura jaallattee si jaalladhee jira. Hambiraa immoo hin beeku lamaan keessanuu yoo barbaadanii galgalaa jettee jirti jechuudha. Ani handura jaallatte si jaalladhee jira wanta ta'eef kan ammaa immoo hin beeku jettee jirti jechuudha. Ani kaman godharee ani lamaan keessan wal sin barsiisuufidha na barsiisi jettee na rakkistee jennaan ani hin beeku bas kana keessaa sin qabu walii gadi sin fiigini bakkuma dura jaallatte sana dhaabbadhu ani ishee kana hin beeku kan isheen jette deebisteefi jechuudha. Hafti ishee akkaman godharee wal si barsiisuuf anoo jennaan hin beeku jette. Ani nan gashuus hin beeku si nan barsiisiin ani duraan kanatti jaallatte si jaalladhee jira wanta ta'eef ishee kana immoo hin beeku eessaa fiddee iddoo tokko dhaabadhu asiin takka achiin jedhiini jennaanii siif maal keetii jedhee jechuudha fireendi isaa duraa jennaan maalis taate maalis akka namaatti jaallatteetta anillee si jaalladheera olii gadi fiiguu dhiisiti bakka tokko dhaabbadhu kan jette jechuudha. Isheen quban qabdu kaameraa isaa oskatee parankii ajaa'ibaa irratti hojjetee jira mushee irratti hafti isheerra. Musheen illee kaameraa quban qabdu mariima akkuma nama riyyata jettee isheen fiiddee wadhuftu inni parankii irratti hojjeta. Parankii sana immoo isheen immoo dhugaa seete jechuudha. Akka kanaanii parankii ajaa'ibaa itti hojjetee marsi xuruu laattee fi jirti isheen illee jechuudha. Isaa booda irratti rukuttee yukaatee tiraasii fuutee isheen asii gaditti gadhiistu akka parankii irratti hojjetu itti himee jechuudha. Isheen duraan dhugaa seete akka kanaan cannaqaa oolee boodarra hafti ishee parankii irratti hojjedhee jedhee jechuudha.
Kanaafuu amma isheen dingata waa tokko dubbatte akkamaa ta'u irraa kutuu immoo akkasumatti gadhiisuu fi hafti akkasumatti gadhiisuu immoo irraa kutuuf hafti ishillee deebii kana gaafachuunsaa jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola wallaahi dhugaa seetee musheen akka kanaan aartee gaafa rukutuuf kaatu deebee immoo akka karankii ta'e itti himee jechuudha. Mushee baga rabbi si fayyisee baga fayyitee rabbiin ijoollee kejjiniin umurii si haa dheeressu siin jenna. Mushee egaa akkuma argitan tiktokii irratti egaa warri haadhan jaallanne haadhan kabajne yeroo hunda footoo ishee gadi galgashanii yeroo hunda fuula ishee kana balleessanii yeroo hunda kana isheerra gadi hin buune jedhu yeroo hunda nama haadha isaa jaallatutu haadha namaa jaallata. Nama haadha isaa kabajutullee haadha namaa kabajaa jechuudha. Namni haadha isaa hin kabajne haadha namaa akkamiin kabajaa? Nama haadha mi'aa haadhaa qabutuyyuu mi'aa haadha nama biraallee qabaa jechuudha. Kanaafuu yeroo hunda kana dhiisaa jedhanii dadhabanii footoo ishee fuula ishee babballeessanii akka tokko godhanii wallaahi nama gaddisiisa waan isaan irratti hojjechaa jiran jechuudha. Suuraa ishee kanaa jechuudha. Fuudhanii amma sababni isaa sabummaa Burukee fi Haayimeen maaf gargar bahuu didanidha malee rakkina qaban. Burukee fi Haayimeen irra yoo wal lolanis kaleessa eengadda har'a tokko ta'anii jiraachaa jiru jechuudha. Wanti immoo jireenya namaa keessa nama gashuu hin jiru. Jara kana namni isaan beekus hin jiru jaallatanii malee. Yoo nam tokkoon immoo wal lolanii haadha namaa bira ga'uun haadha namaa xiqqeessuun haadha namaa akkas gochuun hin barbaachisu ture. Warra akkasii kuni warra maatiif kabajaa hin qabne warra haadhaaf kabajaa hin qabnedha. Hinduuteefaa jedhaniiti bakka qabrii irra dhaqatanii footoo isheetti laxxafanii itti faa ba'u gizee tokko wallaahi nama gaddisa waan isaan irratti hojjetan jechuudha. Nama hundaa keessaa hin mushee irratti waan isaan xiyyeeffatanii fi hin beeku. Rabbiin umurii ishee dheeressu. Ijoollee ishees akka dhiirraatti guddifattee qonxoxxee adabdee ijoollee ishee kabajaa xinnaafis guddaafis kabaja dubartiifis kan isaan qaban jechuudha. Ijoollee ishee guddifatteetti ofii ishees immoo umurii rabbi ishee dheeresse ganaa ilmoo ishee argiti. Warri du'a ishee hawwuu fi fuuldurduubas faana dura ishee adeemu jenna malee waan tokko waan nuti jennu hin jiru. Nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi wallaahi. Maaliif han wallolee durasi Burukee fi Haayimeedha. Ishee maaltu keessa gashee amma isaan araaramaniis immoo ishee dhiisuu didanii yeroo hundaa xiyyeeffannaa ishee irratti godhanii hin beekne xalaatachuuf xalaatuma maalree kun xalaataadha malee maaniree inni ganamaa galgala footoo namaa balleessee du'a namaa hawwuu jireenya namaa jecha too duuti harka isaa ta'e inni kun har'umaan bushuu jechuudha. Namni akkasii kun har'umayyuu namaan bushuu jechuudha. Too duuti harka isaa ta'e jechuudha. Inni haqatee qabrii irratti nama laxxafee hin duute jedhee nama boo'icha namarra kaa'u. Fakkeenyaaf haala sanatu bakka hin musheen teessuun taa'amu bakka nyaattu nyaatamu bakka sana fudhachuun hin danda'amu. Bakka isaan taa'anii hin teenye wayin immoo bootaatti dhiphiste miti. Baay'ee tokko nama gaddisiisa kan irratti hojjechaa jiran jechuudha. Rabbiin isaan haa qeessu jenna moo isaan haa balleessu jenna ree dhugaa rabbi.